Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoonni hordoftoonni Oromoo Tech Tutorial alhamdulillah annaga kooti nageenyi fi kan jaalallahu kabajaadhaa bakka jirtan maras naagaw. Egaa daawwattootan kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti waneen isin barsiisu tuktukiin waan haaraa waan baay'ee namatti tolu waan ajaa'ibaa fidee jira. Waan inni fidisaniin isin barsiisa. Innis maali tuktukiin jechuudha salphumatti jechuudha akkuma social media garagaraadhaa jechuudha. Video share gochuu eegalee jira jechuudha isin eegale salphumatti jechuudha video isin tolee jechuudha video jaalattan tokko nama abbaa barbaadan jala share gochuu dandeessan jechuudha of jalatti jechuudha isin eegale akkuma Facebook akkuma YouTube dha akkuma yaani social media kaan jechuudha isin eegale egaa waan kun waan baay'ee tokko bareedaa ta'edha jechuudha waan isin tolee jaalattan tokko jechuudha salphumatti jechuudha share gootanii hordoftootan isin jala jiru affeeruu dandeessu jechuudha isin eegale. Egaa daawwattootan kiyyaa mallattoo sheeriidhaa kana akka tuktukiin keessan isinii fidee jechuudha. Dursa jechuudha pilaastorii keessan keessa galtanii abdeet gochuu qabdan jechuudha isin eegale. Haala kanaan abdeet gochuu qabdan jechuudha. Ani amma abdeet godhatan jira jechuudha. Yoo abdeet hin goone isiniif hin fidu jechuudha. Saniifu warra Android qofarratti dalagaa jira jechuudha. iPhone irratti waan kun gadi lakkifame jechuudha isin eegale. Ammaaf warra Samsung fayyadaman qofaadhaaf kan gadi lakkifame jechuudha isin eegale. Yeroo update gootan jechuudha. Tuktuki keessan irra ni galtanii haala kanaan yeroo galtan jechuudha. Asitti mallattoo sheeriidhaa ni jirti. Mallattoo sheeriidhaa kilik ni gootanii achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha isin eegale. Yeroo haala kanaan isinii fide asirratti jechuudha. Mallattoo sheeriidhaa fakkaatee kan asirratti repost ka jettu ni jirti irratti kilik ni gootanii oo viidiyoo kun isinitti tolee viidiyoo isinitti tolee jechuudha isin eegale. Haala kanaan amma kanoo sheerii goona jirra jechuudha isin eegale. Haala kanaan salphumatti viidiyoo isinitti tolee waan jaalattan tokko jechuudha. Waan akka namni irraa fayyadamu barbaadan tokko salphumatti sheerii gochuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa isin eegale jeetiin abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan jajjabeessuun dafinaadha. Barumsa birootti nagaan walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.